akkan isin namni ganamaa galgalaa fakkeenya jaalalaa gabbay ol seenuu asuman ilaala ija tiyya duraa akkan isin namni ganamaa galgalaa fakkeenya jaalalaa gabbay ol seenuu asuman ilaala asuman ilaala asuman ilaala. Akka intolo inesi tolche gaddisa tesso te atatu konnetti keessa Rosie akkan isin namni ganamaa galgalaa fakkeenya jaalalaa gabbay ol seenuu asuman ilaala ija tiyya duraa akkan isin namni ganamaa galgalaa fakkeenya jaalalaa gabbay ol seenuu asuman ilaala asuman ilaala asuman ilaala. Fakkaatu hedduutu uumame tante adda ta'e hunda si caalchise ana qofaa miti hunda si faarsise Rosie. Mimi nakupenda wewe sana Rose. Akkan isin namni ganamaa galgalaa fakkeenya jaalalaa gabbay ol seenuu asuman ilaala ija tiyya duraa akkan isin namni ganamaa galgalaa fakkeenya jaalalaa gabbay ol seenuu asuman ilaala asuman ilaala asuman ilaala. Akka inni boonnee diigatti asiruide addunyaa mararraa maqaa koo yaamamte Rosie. Akkan isin namni ganamaa galgalaa fakkeenya jaalalaa gabbay ol seenuu asuman ilaala ija tiyya duraa akkan isin namni ganamaa galgalaa fakkeenya jaalalaa gabbay ol seenuu asuman ilaala asuman ilaala asuman ilaala. Jalalaatiif sumatu filame kanaaf ansi baasee waa'ee odeessee na jaalatuun oltu bosona dhageesse.